Akkam waltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Walitti bu'iinsa Efraataa, Gidiimii fi Jiillee Dhumuugaatti mudate namoonni tokko du'uu fi 5 madaa'uun gabaafame. Naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa aanaa Arfataa, Gidiimii fi Jiillee Dhumuugaatti mudate lubbuun nama tokko darbuu fi namoonni 5 ammoo madaa'uun gabaafameera. Walitti bu'iinsi kun qabeenya irratti illee miidhaan kan geessise ta'uu Dooche Veeleen jiraattotaa fi aangawoota aanotii kanaa lameenii gaafachuun gabaaseera. Taateen kun guraandhala 17 akka dhaqqabe kan gabaafame yoo ta'u, walitti bu'iinsi wal fakkaatu naannichatti mudataa ture ammas itti fufee lubbuu namaa galaafachuu fi qabeenya irras miidhaa geessisaa jiraachuu gabaasi kun eereera. Miidhaa inni dhiyeenyaa kunis Aarsaa, Ambaa fi Gooroo Dirree Dannaatti mudachuunis ibsameera. Jiraattonni Dooche Veeleen dubbise walitti bu'iinsa irra deddeebiin naannoo daangaa kanatti mudatuuf ajjechaan kun sababa irratti xiyyeeffachuun ibsamuun miidhaa kana itti akka hammeesse dubbataniiru. Jaarsi biyyaa Muhee Adaam jiraataan aanaa Jiillee Dhumuugaa duraan hawaasni hidhata qabu amma walitti bu'iinsa irra deddeebiin mudatuun adda cituu dubbatan. Hawaasni asii martinuu walirraa dhaleera. Amma Oromoon Amaaraan ajjeefama, Amaaris Oromoon ajjeefama jedhanii taatee mudatu ibsuu akka dhiifnu walii galleerra jechuun himan. Obbo Alii Said bulchaan aanaa Dhumuugaa hojii geggeessitoonni naannichaa waliin hojjetaniin amma namoonni amma lafa isaanii misoomfachuu jalqabaniiru jedhanii amma fakkeenya Efraataa Gidiim naannoo Jawaahaa namoonni maashoo facaafatanii walitti dhufeenyi gaarii bu'eeraa jedhan Obbo Aliin. Kanaan dura daangaa godinaalee lameen kanaatti walitti bu'iinsi lubbuu namootaa hedduu galaafatu mudachaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Fakkeenyaaf Bitootessa bara 2024 haleellaa humnoota fannoo fi poolisii aanichaan raawwatameen namoonni 27 ol ajjeefamanii 40 ol ammoo madaa'uu gabaafamee ture. Jiraattonni wayita taatee kana himanis lolli kun guyyoota 11 dura kan eegalame wayita hidhattoonni fannoo fi poolisiin naannichaa jiraattota aanichaa irratti rasaasa dhukaasan akka ta'e himanii turan. Guyyoota 10 oliif gandoota aanaa Jiillee Dhumuugaa keessatti argaman 20 keessatti lolli itti fufuus jiraattonni dubbataniiru. Taatee kana hordofanis Imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru yaaddoo qabu ibsuunsaa kan yaadatamu ture. Leeteenaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa waldhabdeen amma jiru waraana kaasuun Itoophiyaa hunda balaaf saaxiluu danda'a jedhan. Istaadiyeemii magaalaa Maqaleetti uummanni ba'ee murtee dhiyeenya manni maree Federeeshinii fi boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa darbe mormuun hiriirri nagaa gaggeeffameera. Hiriiricha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leeteenaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa dhimmi karaa siyaasaatiin hiikamuu qabu gara walitti bu'iinsa waraanaatti akka guddatu eeyyamuun akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Dhimmi karaa siyaasaatiin hiikamuu qabu gara waraanaatti yoo seene Tigraay qofa osoo hin taane guutuu Itoophiyaa balaa irra buusaa jedhan. Taaddasaan dhimmi ammaa kun bu'uuraan dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti jechuun mormanii murteen kun dhimma mana maree Federeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa yookaan seera qofaa miti. Dhimma siyaasaati furmaanni isaas siyaasa ta'uu qabaa jedhan. Dabalataan dhimma namoota buqqa'anii fi mirga abbaa biyyummaa Tigraay waliin walqabatee qoqqoodiinsa hin barbaachifne uumeera jedhan. Keessattuu haala Tselleemti keessa jiru yoo dubbatan adeemsi namoota buqqa'anii deebisuu dogoggoraan waan tureef lammata buqqa'iinsa haaraa fideeraa jedhan. Rakkicha hiikuuf carraaqqii hunda ni taasifna. Sababni isaas waraanni yoo eegale dhaabuun ulfaataadha. Filannoo jiru karaa nagaan hordofuudha jedhan. Murteen humnaa dhimma kana akka hin hiikne kan itti dabalan yoo ta'u, nagaa waan jenneef qofa nagaan hin dhufu jechuun tarkaanfiin siyaasaa qabatamaa ta'e akka barbaachisu akeekaniiru. Gama biraatiin dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el shira Tigraay akka dhaabbataatti dhiiguuf kaayyeeffame irratti akeekkachiisuun uummanni fedhii naannichaa kabachiisuuf tokkummaan akka dhaabbatu waamicha taasisaniiru. Kantiibaan magaalaa Maqalee Raadiyaa Bariyee hiriirri kun tokkummaa Tigrootaa akka cimsu fedhii biyyaalessaa akka jabeessuu fi rakkoo babal'achuu daangaa akka ittisu dubbataniiru.
Paartiileen siyaasaa Tigraay keessatti socho'an hedduun hiriiricha irratti argamuun murteewwan federaalaa akka kaayyoo siyaasaa ofii keessaa qabuu fi mirga abbaa biyyummaa Tigraay irratti sodaachisa jechuun balaaleffataniiru. Hiriirri kun mata duree qabsoo jiraachuu fi taasifamu jechuun bulchiinsa yeroo Tigraayin magaalaawwan naannichaa adda addaa keessatti qindaa'eera. Mormiin kun Maqalee keessatti qofa osoo hin taane magaalaawwan naannichaa birootis gaggeeffameera. Magaalaa Shiree bakka namoonni baay'inaan jiraatanitti uummanni hedduun hiriira gaggeesseera. Alaamaaxaa kutaalee bulchiinsa Tigraay ala akka ta'an mana maree federeeshiniin murtaa'an keessaa tokko keessattis uummanni baay'inaan ba'uun murtee mana maree federeeshinii fi boordii filannoo mormaniiru. Somaaliilaand ergamaa addaa ishee gara Israa'elitti ergite. Israa'el muddee darbee Somaaliilaandiif beekamtii kennuu hordofee mormiin babal'achaa jiraatus pirezidaantiin Somaaliyaa Abdurrahaam Abdullaa Irroo ambaasaadara guutuu Teel Aviivitti ramadaniiru. Akkaataa labsii pirezidaantiitiin Mohaammed Omar Haji Mohammad ambaasaadara olaanaa fi guutuu ta'uun Israa'elitti Somaaliilaand bakka bu'uun muudamaniiru. Riippaabilikii Somaaliilaand kan beekamtii biyyummaa barbaadaa jirtu ammayyuu sadarkaa idil-addunyaatti akka qaama Somaaliyaatti kan ilaalamtu yoo ta'u, muudama kanaan walqabatee mootummaan Moqaadishoo irraa hanga ammaatti deebiin ifatti kennamee hin jiru. Somaaliilaand bara 1990 keessa Somaaliyaa irraa adda bahuun birmadummaa ofii kan labsatte yoo ta'u, ulaagaa mootummaa kanneen akka maallaqa mataa ishee, raayyaa ittisaa fi filannoo dimookiraasii kan qabdu yoo ta'us, ammayyuu sadarkaa idil-addunyaatti akka qaama Somaaliyaatti ilaalamaa jirti. Israa'el biyya jalqaba Somaaliilaandiif akka biyya of dandeessu taatuu fi beekamtii guutuu kennitee yoo taatu, kunis Somaaliyaa biratti mormii cimaa uumeera. Moqaadishoon gocha kanaan Teel Aviiv mirga abbaa biyyummaa koo kan naannoo kaaba dhihaa namoota miliyoona 6 ol qabu sarbiteetti jechuun himatte. Beekamtiin muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu labsan kun michoota Somaaliyaa kanneen akka Turkii fi Raashiyaa dabalatee biyyoota Islaamaa addunyaa irratti mormii guddaa uumeera. Ta'us qondaaltonni Somaaliilaand tarkaanfii kana akka carraa guddaa daldala kalaqa bulchiinsa bishaanii fi nageenya naannichaa irratti waliin hojjechuuf gargaaruutti kan ilaalan yoo ta'u, muudamni ambaasaadara haaraa kunis hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu akka danda'u ibsameera. Oduu keenya xumuraatiin Doonaald Tiraamp Ameerikaan opereeshinii waraanaa guddaa Iraan keessatti jalqabuu beeksisan. Akka Tiraamp jedhanitti tarkaanfiin kun mootummaan Iraan Yuunaayitid Isteet irratti xiyyeeffachuun duula dhiiga dhangalaasuu fi ajjeechaa jumlaadhuma hin qabne gaggeessaa jedhan. Pirezidaantiin USA Iraan gonkumaa meeshaa waraanaa niwukileeraa qabaachuu hin qabdu. Kanaafidha kan opereeshiniin Midnight Hammer sagantaa niwukileeraa Ford Naataanzii fi Istaafaa kan haleellee turre kanaafidha jechuun ibse. Tiraamp fedhii niwukileeraa qabaachuuf qabdu akka dhiistu carraa kennamee fi hunda diddeetti jechuun himate. Kana malees misaayiloota fagootti furguggifaman Awurooppaa loltoota USA baa giddugala jiran akkasumas turee bulee dachee Ameerikaa gahuu danda'u hojjechuu itti fuftii jedhan. USA misaayila Iraan lafatti makuuf jirti akkasumallee humna galaana ishee hudhuu dandeessi jedhe. Mootummaa Iraan waggoota 47f duutii Ameerikaaf jechuun dhaadataa ture jedhan Tiraamp. Sa'aatiin walabummaa keessan harka keessan jira jechuun Tiraamp uummata Iraaniif waamicha taasisuun akka mootummaa isaanii kaasan gaafateera. Iraanis buufataalee waraana USA baa giddu galeessaa jiranitti misaayila dhukaasuu eegalteetti. Magaalaa guddoo Bahireen keessatti sagaleen dho'iinsaa dhaga'ameera. Magaalaa Manaamaa keessatti sagaleen dho'iinsaa dhaga'amuu AFP'n gabaaseera. Qaataar ammoo misaayilota Iraan irraa dhukaafaman rukuttee kuffisuu miidiyaan Israa'el Haalzer gabaaseera. Abudaabiitti sagaleen dho'iinsaa guddaa dhaga'amuu Reuters wabeeffachuun gabaase. Haleellaa USA irratti baramnaan buufataalee waraanaa USA baa giddu galeessaa qabdu irratti haleellaa akka geggeessitu Iraan akeekkachiisaa turteetti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma turtii gaarii qabaadhaa.